walaloo jaalala feesbuukii walaloo fakkeessee waa xiqqoo barreesse laayikuma tuqiyoo garaa si geesse araddaa guddittii feesbuukii walgarree aadii wal gaafanne laayikiif komentii obgasuu jalqabne duraa wal mararraa naadii wal gaafanne haayi waliin jenne miseenjariin galle akkam nagaa jirtaa eenyu siin jedhanii maaloo soo wal barree jennee asaa calqabne ammaa soofnaa soofnee wal barnoota gaarii hadaraa gaambadeen jennee gargar galle kan dhiite bariinaan onlaayinii galle haayi waliin jennee haasa'uu jalqabne akkam nagaa bultee jennaan jedhee naa deebise bultee nan gaafatiin ijji kiyyan rafne. Wanti saana dhibe kun gurbaan maal ta'ee maali nagaa miti jedhee tan gaafadhe jedhee naa deebise nagaa maalan qaba jaalalan na qabee of harkaa na qaba yaada kenna gubee jiraana waxala. Hoo ani hamaan se'ee edaamichi feesbuukis si dha'e jedheen onlaayinii ba'e yoon turee deebi'u jaarsummaan abaaboo fi onnee 80 ta'e raajiidha. Haayin na laallatee akkamiin ergatee bareedduu koo jennaan bakkaa dubbiin dhume dur nakaa dhimate silaa qaraxaaf gabbara warraa abaaboon fixate jaartii kiyya jedha osoo torbeen guutiin afaansaa guuttate anis nan jaaladhe silaa na jaalate anoonan rakkadhe ofan hudha jedhaam gamada qabatee ofan cabsa jedha gamoorra yaabbatee waanuma jabaate yaadeetan murteesse wajjiniinan gala yoo godoo qabaate dhabus